Araarso biqilaa akkana simbeeyno nuti akkana simbeeyno araarso biqilaa nama jabaa nama qabsoo keessatti waan meeqatee sibeeynaan sodaa lubbuu tanteetiiti jecha ummata Oromoo fuula dura dhaabbattee hin kijibin sodaa lubbuu teetiitiif ummata Oromoo dura dhaabbattee kijibin kijibni gaariidhaa miti kijibni haraami akka shari'aa islaamatti illee kijibni haraami kadhumaa jiru ilmaan keeti ilmaan ati akaakoo taatuuf ilmaan ati abbaa taatuuf ilmaan ati eessuma taatuuf ilmaan ati adeera taatuuf hidhumaa jira waan bilisiqinnaan barreessitees kan itti paarlamaa keessa teessee ብዙ ማውራት አያስፈልግም ምናምን ጀታን እንዴት ነው ብዙ ማውራት የማይፈልገው nama meeqaan nurraa hidhamaa jira nama meeqaan nurraa dhumaa jira manni hidhaa Oromiyaa keessa jiru guutameeti mana barumsaatti hidhaa jiran ilmaan Oromoodha mana barumsaa keessa gidirfamaa jirti ijoolleen Oromoo mana hidhaa guutanii jechuu bilisiqinnaan waan haasoftu yoon beekni haasa'uun beeku afaan kanaan haasa'uun beeku afaan kiyyaaneen haasaa afaan Oromootiin haasaa jettee afaan Oromootiin waan beektumaan dubbatin achi teessee ija babaastaan akka nama halkan torchi godhaa fidanii bulanii nan ni daga biraan naagaa adamsa kan ijoolleen Harargeedha gandummaan qabdu yoo araarso daawwit ibsaa mana keessa ukkaamsitanii araarso gabbaastanii hayyu duree goone ka jettan taate nuti bolola aangoo hin qabnu Harargeen takka aangoo bololteen beektu Harargeen mirga ifiitiif qabsoo itti malee mirga ilma namaatiif qabsoo itti malee Oromoo wajjin dhaabbattee dhumti malee bolola aangoo qabdu hayyu duree gootan godhuu baattan eenyu filati eenyu hayyu duree haanuu ta'u jee gaafni araarso biqilaa hayyu duree haa ta'u janaarraa miti turte long time ago araarso biqilaa harki irra guddaan isaaf darbameeti gaafa hora sabaa jaal daawwit ibsaa akka filamuuf nama dabarsee kanne arra bilisiqinnaa waan barbaadan halkan itti deeytanii jaarsa waan feetan jettanii akka feetan gootanii araarso huno dhufe hayyu duree adda bilisummaa akka jirutti namni jaal araarso biqilaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo ta'ee Facebook kanarra olii gannaan neesu kaabinee OPDOti kaabinee OPDO gowwoomtanii jirtan yoo jaal araarsoon Harargee qabanna jettan shawwadamtanii jirtan ammallee isiniin tasaakkamne diraamaa biraa dalagaa diraamaa biraatiin gabbaa Harargeen takka aangoof jettee takka dabarsitee sabee fi kanniteen beektuun Harargeen Oromoon qulqulluun jechuu diqaalaan nu keessa dhalattee guddatte osoo hin taane diqaalaan nu keessa dhalattee guddatte Harargee bakka hin buutu ni beektan Harargeen akka gandummaan qabne ni beektan Harargeen akka waan takkaaf hin dhaabbanne ni beektan ijoollee Harargee ammallee dhaamsan isinii qaba nuti Oromoo wajjin duunee dabarra yoo Oromoon dhumte ni dhumna yoo Oromoon gammadanii gammanna yoo Oromoon gaddite wajjin gaddina OPDOon afaan nuuf hin taatu nuti OPDOon as baatee afaan keenya nuuf hin taatuun araarso yoo feetan furadha warra akka araarsootii fi waan isin dhageessu waan lubbuu ifi sodaattu hunda wali guurradhaa furadhaa isinii kanninee jira maaliif seetan beeta mana citaa tokko keessaa citaa tokko yoo akkatti luqqisan manni isa yoo roobnitti roobe hin dhimmisu araarso fudhattanii ummata qushaasha isin jala deemu warra garaa bitamee nuti Harargeedha jee Harargee bakka bu'ee iyyuu kana fudhattanii manni citaa keessaa citaa tokko yoo akka luqqifte manni san hin dhimmisuun akkasii jechuudha ilmaan Harargee qushaasha maayyimii humaan beeyne fiddaniiti Harargee arrabsisiistan asii maqaa Harargeedha arrabsisiistan Harargeen goota nama gandummaan beeyneen har'a OPDOon tanaanii Oromoo burjaajeessuudhaaf Abiy Ahmed Oromoo akka isin hin kaanetti amata dhibba akka Oromoo lafaan kaanetti hin cabsaa jee gaafni san dabree jira mililik akkasitti Oromoo cabsuu hin dandeenyeen mililik akkasitti Oromoo cabsuu hin dandeenye sila gaafne Oromoo cabxu gaafa san tureen isin hin tasaakkamtu OPDO hattu maqaa jijjiirrattan nama amata takka keessa tokko sadii maqaa jijjiirrate ani isin malee nagarree bara because OPDO gisee jan diini Oromoo ni danfa amma sanuma TPLF maan ungoone bilisiqinnaa isin namni ummata fixaa ture warra aangoo keessa ture abbaa duularraa eegali
hanga Abiyyi Ahmeditti hanga Lammaa Magarsatti namni amata 27 Oromoo nyaachuu ture Oromoo fixuu ture goota keenya meeqa namni mana hidhaa keessa dhabamsiise OPDOdha malee nama biraatii miti jaalattanii jibbitanii Haacaalus namni ajjeese Haacaaluu namni Oromoo irraa ajjeese OPDOdha furadhaa tana liqimsa OPDOdha namni Haacaaluu ajjeese hin qaanfattanii xiqqollee hin qaanfattanii diraamaan isin daleeydan gista kallee isiniif hin tasaakkaa'u yeruma takkaa'u Haacaaluu ajjeeftanii maatii isaa barreessitanii itti kannitanii akkana jaadu